Harka fuuni akkam jirtu hordoftotaan chaanaalii gadaa barnoota irratti hordofaa jirtaniif hundi keessan bakkuma jirtanutti nageenyi keenya isin wajjin haa ta'u jecha har'a immoo afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti akkaataa hiikannuu fi afaan Ingiliffaa gara afaan Oromoo akkaataa itti hiikannu wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Hanga dhumaa viidiyoo kiyyaatti nafaana bu'a. Okkee jalqabaa namni chaanaalii kootiif haaraa taatan akka subscribe gootanii mallattoo notificationii fuulduratti yommuu tuqxan all notification kan jedhu sarratti yoo tuqxan kallattumatti hordofaa chaanaalii kana taataniirtan jechuudha. Okay, application akkuma beekamutti isa kana jechuudha. Application kana iddoo barbaaddan argachuu ni dandeessu. Application maqaan isaa Afaan Oromoo kan jedhu kana jechuudha. Offline irratti hojjeta. Network alatti akka barbaanne yeroo barbaannetti afaan Ingiliffaa yoo wallaalle gara Afaan Oromootti hiikachuu ni danda'ama jechuudha. Afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti hiikachuu ni danda'ama. Afaan Ingiliffaa ammoo gara afaan Oromootti hiikachuu ni danda'ama jechuudha. Application kun baay'ee faayidaa olaanaa kan nuuf qabu jechuudha. Isa moobilii keenya keessa yookaan iddoo hiikkatii dhabuu nu hin barbaachisu jechuudha. Okay, application kana jalqaba bannee keessa seenna. Erga bannee keessa seenneen booddeerratti filannoo isaa kana fakkaata jechuudha. Kun afaan Oromoo and English kan jedhu sanatti nu dhufa jechuudha. Amma fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa yoo beekte hiikka isaa yoo gara afaan Oromootti wallaalte iddoo search in English kan jedhu kana jechuudha. Iddoo bakka duwwaa kanarratti yeroo kanarratti afaan Ingiliffaati jecha barbaadde ni barreessa jechuudha. Yeroo hiikka isaa wallaalte yookaan fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin barreeffama sana beekte gara afaan Oromootti hiikachuudhaaf iddoo kanarratti fakkeenyaaf water jedhee nan barreessa jechuudha ni fama. Bifa kana yeroo barreessinetti kun jechoota kana fakkaatan haala kanaan nuuf fida jechuudha. Yeroo kanarratti iddoo kanatti water jennaan erga jenneen boodarratti kun iddoo jalaa kanarratti bishaan jedhee afaan Oromootiin nuuf fida jechuudha. Yeroo fakkeenya jecha water jedhu kana gara afaan Oromootti hiikachuudhaaf iddoo water jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf asumarratti copy goonee iddoo biraa geessuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo ammoo sagaleedhaan si dhageeffachuuf feena asumarratti hiikka isaa nuuf kenna jechuudha. Hiikka isaa kanatti geeddarannee wanti bishaan kun faayidaalee isaa nu qabu haala kanaan laalle wantoota fakkeenya bishaan jechuun maal jechuu kan jedhu hiikka guutuu define godhee iddoo kanatti nuuf kenneera jechuudha. Gama kanaan afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti hiikachuu ni danda'ama jechuudha. Ammas iddoo kanatti kun fakkeenyaaf yoo afaan Oromoo beektee gara afaan Ingiliffaa hiikachuu wallaalte iddoo kana yeroo tokkoof gatuqxaa jechuudha. Iddoo sana jechuudha. Iddoo sana yeroo tokkoof yeroo tokkotti gara afaan Oromootti nu jijjiira jechuudha. Akkuma gafa search in afaan Ingiliffaa nu jedha iddoo kanatti search in afaan Oromoo jedha. Fakkeenyaaf yoo afaan Oromoo beektee afaan Ingiliffaa hiikachuu barbaadde iddoo kanarratti jecha afaan Oromoo kan wallaalte sana barreessitaa jechuudha. Fakkeenyaaf jaalala yoo jedhee barreesse kun akkuma argaa jirtan kana bifa kana hiika jaalala wal fakkaatu jecha jaalala ja'an ka hunda isaa haala kanaan tarreessina fida jechuudha. Yeroo kanarratti wanti tun gochuu fakkeenyaaf hiika jaalala yoo jedhu fakkeenya gara afaan Ingiliffaatti hiikachuu barbaanne iddoo jaalala jedhu kanarratti yeroo tokkoof hintunna bifa kanaan nuuf fida jechuudha. Afaan Ingiliffaatti akkuma argaa jirtan kan haala kanaan tarreessee naaf dhufa waan ta'eef isin ammoo gama kanaan afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti hiikachuu dandeenya jechuudha. Hiika isaati waan fakkaatu qubeel irra ijaarrachuu ni dandeessa. Akkuma isin jedha iddoo kanattis copy goone shares gochuu ni danda'ama jechuudha. Akkuma argaa jirtan share iddoo jettu isaa yoo tuqxan sagaleedhaan illee dhageeffachuu ni danda'ama jechuudha. Karaa kanaan afaan Oromoo fakkeenya gara afaan Ingiliffaatti afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti jijjiirachuu ni dandeenya jechuudha. Hayyee daawwattootaan kabajamtootaan keenya barnoota guyyaa har'aa qabannee dhufne kana fakkaata. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like share gochuu hin dagatina. Akkasumas yaada keessan viidiyoo koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina. YouTube channel kiyya subscribe gochuun na hordofaa hanga barnoota biraatti walitti deemnu turtee gaarii isiniin jedha.